Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Ameen. Dhiifamaa fi tolummaa isaa nuuf baay'isee Waaqayyo Abbaan keenyaa akka baay'ina cubbuu keenyaa osoo hin taane akka tolummaa fi dhiifama isaatti eegee tiksee hanga isaa kanatti kan nu ga'e maqaan isaa qulqulluun guddaa kan galatoomeedhaaf kan ulfaate nuuf haa ta'u. Maatiiwwan Waaqayyoo ijoollee naannoo keenya qulqulleetti Dubroo Maariyaam bakka adda addaa taa'uudhaan sagalee kana kan dhaggeeffattan hundumtu keessan maqaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa Iyyasuus Kiristoosiin nagaan isin gaafadha. Akka isaatii bakka jirtanitti akkam bultanii, akkam ooltanii, akkam galgaleessanii. Ameen. Galateeffamuun amala uumaa keenyaa fayyisaa keenyaa Sillaasee kan ta'e maqaan isaa baddaa samii irratti afaan qulqulloota ergamoota isaatiin afaan qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenyaadhaan yeroo hundumaa kan galateeffamu nu birattis guddaa kan galatoomee fi kan ulfaate nuuf haa ta'u. Deessuu gooftaa keenyaa haala hunduma keenyaa qulqulleettii Dubroo Maariyaam qulqulloota ergamoota Waaqayyoo qulqulloota abbootii keenyaa fi harmoolii keenya hunduma isaaniidhaaf akka kennaa isaaniitti galannii fi ulfinni guddaan isaaniif haa ta'u. Egaan maatiiwwan Waaqayyoo koorsii keenya qo'annaa kitaaba qulqulluudhaan boqonnaa sadaffaa eegallee akka jirru ni yaadatama. Boqonnaa kanaan kutaa darbe kutaa sadaffaadhaan kitaabilee kakuu moofaa keessaa kutaa lammaffaa kan ta'u kitaabilee seenaa kan jedhu eegaluudhaan kitaabileen kun 17 ta'uu isaanii tarreessinee isaan keessaas immoo kitaabilee jalqabaa kanneen ta'an kitaaba Iyyaasuudhaa fi kitaaba Qondaaltotaa barannee dhaabbachuun keenya ni yaadatama. Har'as immoo akka fedhaa fayyaa Waaqayyoodhaan kutaa afuraffaa barumsa kanaadhaan achuma raffuudhaan kitaaba sadaffaa kan ta'u kitaaba Ruutiraa jalqabuudhaan itti fufnee barannaa jechuudha. Waaqayyo Abbaan keenya nu gidduutti argamu fedhaa fayyama isaa nuuf haa ta'u. Egaan tarreeffama guyyaa darbeetti akkuma yaadannu kitaabilee seenaa keessaatu kitaabni sadaffaan kitaaba Ruuti jedhama. Kitaabni kun maqaa Ruuti kan jedhu dubartii tokkoon kan moggaafamedha. Maaliif kanaaf moggaafame? Qabiyyee isaarraatii ka'uutiidha. Dursinee boqonnaawwan darbanii barachaa akkuma turre kitaabileen kallattii adda addaadhaan qabiyyee isaaniidhaan maqaa barreessaa isaaniitiin gara namootatti ergamaniidhaan kanaan moggaafamaniiru jenneerra. Kitaabni Ruuti kun maqaa isheedhaan kan barreeffames seenaa ishee bal'inaan waanta qabatuufidha. Bargis jalqabarraa kaasnee gaafa dubbisnu kitaabni kun seenaa Ruuti, Nuhaaminii fi Boo'eezidha bal'inaan kan inni seenessu. Kana keessaa immoo seenaa Ruuti dhalachaatti waan ta'eef maqaa isheedhaan kitaaba Ruuti jedhamee moggaafamedha jechuudha. Isheen garuu ofii isheetu sanyii Israa'el keessaa miti, baay'ee nama dinqisiisa. Dubartii jalqabaa kan argannu maqaa isheedhaan kitaabni moggaa'e kan argannu Ruutidha. Isheen kun sanyii Israa'el osoo hin taane sanyii warreen dhalagoota kanneen jedhaman Mo'aab warreen jedhaman keessaatu kan argamtedha. Bara qondaaltotaa dursinee qondaaltota kanneen jedhu barachaa akkuma turre kutaa darbeen bara isaanii keessadha. Ruuti jaachaa kan turte jechuudha. Kitaabni kun seenaa isaa gabaabsinee kaa'uudhaa fi jalqabaa biyya Israa'elitti bara qondaaltotaa keessa beelli ni ta'a. Innaa yeroo kana maatiin tokko dachee Israa'el magaala Beetlehem irraa ka'uudhaan sababa beela kanaatiin gara Mo'aabitti ni deemu jechuudha. Namichi kun maqaan isaa Abemelek jedhama. Abemelek haadha manaa isaa Nuhaamin akkasumas ijoollee isaa dhiiraa lamaan qabachuudhaan sababa beelaatiin kan ka'e biyya isaanii dhaalma isaanii dhiisuudhaan Beetlehem irraa ka'anii gara dachee Mo'aab gara dachee alagootaatti deemanii jechuudha. Yeroo kana achuma osoo jiraatanii Abemelek ni du'e. Ijoolleen isaa lamaan achumatti shamarran Mo'aab keessaa fuudhanii shamarran kana keessaa mucaan tokko kan fuudhe Ruutidha. Ruut achitti isatti heerumte. Kana booda ijoolleen lamaan iyyuu osoo daa'imman taasifatiin osoo hin dhalchiin du'anii Nuhaamin achitti maal taate jechaadha. Abbaa manaa ishee sin dhabdee ijoollee ishee sin dhabdee. Kana booda yeroon darbee jechuudha. Nuhaamin kana booda deebitee gara dachee isheetti deebi'uudhaaf murteessiti. Yeroo kana dubartoota lamaan keessaa isheen tokko hin deebite. Ruuti garuu ani si biraatiin hafu sanyiin kee sanyii koo biyyi kee biyya koo jechuudhaan Nuhaaminiin qabattee gara dachee Israa'elitti deebi'uu dandeesseetti jechuudha. Yeroo kana dachee Israa'el deebitu firaa Abemelek kan ture nama tokko argachuudhaan Boo'eeziin dachee isaarraatu wantoota hafan funaannachaa turte. Boodas immoo
ogummaadhaan isatti heerumuudhaan akaakayyuu Daawit jedhamuudhaaf kan ka'e Iyyoobediin deesseetti jechuudha. Innaa seenaan isaa kallattiimaan kanadha kan inni dubbatu. Kitaabni kun Saamu'eeliin barreeffamee boqonnaawwan 4 qabaata. Boqonnaa arfan kana gaggabaabsinee tarii qo'achuudhaaf akka nuuf mijatuudhaaf bakka 4tti qooduu ni dandeenya. Kan jalqabaa boqonnaa tokko lakkoofsa tokkorraa kaasnee hanga 22tti jalqaba kan kaasne sana maatiiwwan tokko sababa beelaadhaan dachee Israa'el gadhiisanii gara Mo'aab bu'uu isaanii Abimelek haadha manaa isaa Nuhaaminii fi ijoollee isaa lamaan qabatee buusaa. Kana booda achitti jarreen kun Abimelekii fi ijoolleen sun du'uu isaanii deebi'ee immoo Ruut Nuhaamin wajjirraan gara dachee Israa'elitti deebi'uudhaaf murteessuu ishee kana kaanii arganna. Boqonnaa 2 lakkoofsa tokko kaasnee hanga 23 yommuu ilaallu immoo Ruut dachee Israa'elitti akkuma deebiteedhaan ooyiruu yookiin immoo lafa qonnaa Boo'eez keessaa haftee midhaanii funaannachaa turuu ishee. Boqonnaa 3 irraa kaasnee gaafa dubbisnu immoo Boo'eezitti heerumuudhaaf ogummaa isheen raawwatte. Nuhaamin kan isheen himteedhaan bakka Boo'eez ciisu galgala halkaniin deemtee miila isaa jala ciisuudhaan firra koodhaa. Ani sanyii keessan keessaadha waan ta'eedhaaf narraatu sanyii buufachuu qabna jechuudhaan walii galanii achitti itti heerumte. Kana booda Iyyoobed kan jedhamu akaakayyuu Daawit kan jedhamu nama kana da'uu dandeesseetti jechuudha. Kanarraa kan ka'e Ruut hidda dhalannaa gooftaa keenyaa fayyisaa keenya Iyyasuus Kiristoos boqonnaa wangeela Maatiyos boqonnaa tokkotti gaafa ilaallu Boo'eez Ruut irraa Iyyoobediin dhalchachuudhaan kan ka'u sababa kanaafidha. Ruut maalidhaa? Warreen amanne keessaa dhufuudhaan warreen amanan ijoollee Waaqeetti dabalamtee hidda dhalannaa Kiristoositti lakkaa'amteetti jechuudha. Kun immoo Kiristoos gara lafaatti kan inni dhufe dhuguma ijoollee Waaqayyoo warreen jedhamaa jechuun osoo hin taane guutummaa dhala namaa fayyisuudhaaf dhufuusaaf tokkos agarsiistuudha jechuudha. Kanaafuu boqonnaan arfan kitaaba Ruut haala kanaatiin salphinaan qo'achuu ni dandeenya jechuudha. Kana afuraffaa kitaabni seenaa kitaaba Saamu'eel tokkoffaaf lammaffaadha. Kitaaboleen kun lamaan akka tokkotti akka isaan lakkaa'aman ilaalleerra. Kitaaba Saamu'eel kan jedhu moggaafameera. Kun barreessaa isaarraa ka'uutiidha. Saamu'eel jechuun Waaqayyo naaf dhaga'ee jechuudha. Maqaa kana haadha isaa Haannaatu baafate. Mucaa ishee kana kadhannaatiin wanta argatteedhaaf Waaqayyo kadhannaa koo naaf dhaga'eera kan jedhu sababarraa kanuudhaan Saamu'eel jettee moggaafatte. Raajiin kun Saamu'eel jechuudha. Xumuraa bara qondaaltota 13 keessaa kan xumuraa Soomsoon irratti kan dhaabbate yommuu ta'u, isa irratti aanuudhaan bara sanatti kan ka'e raajii Waaqayyoodha. Abbaan isaa Hilqaanaa, haati isaa immoo Haannaa jedhamu. Seenaan isaa boqonnaa jalqabaa lammaffaa keessatti barraa'ee ni arganna. Kitaaba Saamu'eel tokkoffaa jechuu kooti. Kitaaboleen asitti ilaallu kitaabota lamadha. Saamu'eel tokkoffaadhaaf lammaffaa gaafa ilaallu lama fakkaatu garuu akka tokkottiidhaaf kan lakkaa'amanidha. Kitaabonni kun lamaan al tokkotti lakkaa'amu. Hiikaa hayyoota 70 yookiin immoo sebtuu ejentiidhaan isa dura jechuudha. Kitaaboleen kun lamaan akka tokkotti turan jiru. Isa boodadha. Tokkoffaa lammaffaa jedhamuudhaan kan adda ba'an jechuudha. Kanaafuu kitaabolee kana gaafa qo'annutti dabarru kan jalqabaa kitaaba Saamu'eel tokkoffaa boqonnaawwan 31 kan inni qabu. Boqonnaa 25 irratti seenaa Saamu'eel kun du'uusaa wanta inni dubbatuudhaaf achirraa kaasuudhaan boqonnaawwan warreen jalqabaa Saamu'eel akka inni barreesse. Warreen sana booda jiran immoo Naataaniidhaa fi Gaad raajonni turan isaan kun lamaan akka isaan xumuranitti ni amanama. Walumaagalatti qabiyyeen isaa waa'ee dhalachuu Saamu'eel, waa'ee lubicha Eelii, ijoollee isaa bakka isaa bu'uudhaan lubummaa kanneen qabatan Afnaasii fi Miinaas waa'ee isaanii akkasumas immoo waa'ee Saamu'eeliif waa'ee Saa'ol kufinsa Saa'olii fi ka'umsa Daawit kana qabatee ni argama boqonnaawwan 31. Boqonnaawwan kun tarii haala salphaadhaan qo'achuudhaaf akka mijatutti bakka 4tti qoodnee ilaaluu dandeenya. Kan jalqabaa boqonnaa tokko kaasnee hanga boqonnaa 3tti kan jirudha. Boqonnaa kanaan kan jalqabaa dhaloota Saamu'eel ni arganna. Akkasumas Waaqayyoon kennamuufaa egaan Saamu'eel dhala wareegaatii abbaan isaa Hilqaanaan gara mana Waaqayyootti bahuudhaan waggaa waggaadhaan aarsaa dhiyeessaa ture. Haannaanis akkasuma gochaa turte. Yeroo tokko Haannaan dulluma keessa jechuudha. Mana qulqullummaatti Eeliin mana qulqullummaatti taa'aa jiru. Isheen immoo ishee dhangalaasuudhaan Waaqayyo duratti akka inni dharsheef laatuudhaaf yoo mucaa dhiiraanaaf laadhu mucaa naaf laattu immoo mana kee gasheen tajaajila siif godha jechuudhaan wareeggatte. Boossee gaasheen kadhattu Eeliin dhagaatu ture.
Kana booda akka isheen dhugaatii dhugdee machooftetti itti dubbatanii isheen garuu kan akka hin taane ibsitee fi kana booda Waaqayyo kadhannaa ishee dhaga'ee gara mana isaaniitti gaafa deebi'an Hilqaanaa wajjirraa wal bira ga'anii mucaan kun ni ulfaa'e jechuudha Saamu'eel. Kana booda dhalate akkuma kanatti Haannaan baay'ee Waaqayyoodhaan galateeffatteetti kadhannaa Haannaa kan jedhamu guyyaarraa qofaatti kan jiru jechuudha. Yeroo kana kan isheen galateeffattedha. Afaan keessan keessaa tasumayyuu waan tokko hin bahin wanti hamaa hin bahin jechuudhaan kan isheen dubbatte baay'ee nama dinqisiisa. Waaqayyoodhaaf galata dhiyeessitee kana booda mucaa kana mana Waaqayyoodhaaf aarsaa taasisanii galchanii jechuudha. Kana booda achitti Saamu'eel guddate jechuudha. Dabalataan kutaan kun hojiiwwan ijoollee Eelii nutti agarsiisa. Eeliin dulloomeera yeroo sanatti. Innaa bakka isaa lubummaadhaan kanneen tajaajilaa turan ijoollee lamadha. Afinisiidhaa fi Miinaas kanneen jedhaman ijoolleen kun lamaan baay'ee hamoo kan ta'an seera Waaqayyoo kan hin kabajne kan hin beekne yeroo hundumaa Waaqayyoo duratti wanta hamaa kanneen raawwatan aarsaa mana Waaqayyoo dhufu gara faayidaa mataa isaaniitti shamarran mana qulqullummaa dhufan isaan duukaa ejjuudhaan amma cubbuu kan hundumaa raawwatanitti Waaqayyoodhaan gaddisaniiru. Waaqayyos immoo Saamu'eeltti dubbachuu mul'achuudhaan yeroo tokko Saamu'eel otoo inni ciisaa jiru Eeliin baay'ee dulloomee iji isaa arguu dadhabeera. Waaqayyo Saamu'eeliin Saamu'eel jechuudhaan waamee Saamu'eel ijoollee ture gara dargaggummaatti kan jiru jechuudha. Saamu'eel Saa'oltu Eeliitu na waamachuudhaan si'a lama deemee sadeeffaa yeroo inni waamu sadeeffaan deemee kana booda Eeliin Waaqayyo akka inni isa waamaa jiru waan taphateedhaaf kana booda yeroo si waamu ani garbichi keessan jira dubbadhu jedhe innaa ammas dhufee Saamu'eel gaafa jedhu Saamu'eel maal jedhee ani garbichi keessan jira dubbadhu kana booda sababa cubbuu ijoollee Eelii kanaadhaaf Eeliinis immoo kana hundumaa argeera waan ta'eedhaaf Waaqayyo maal jedhee lubummaa isarraatu nan kaasaa. Akkasumas gara fuulduraatti rakkiin dhufuudhaaf jiru Saamu'eeliif ibsee bargiti rakkinoonni kun itti aananii boqonnaa afuridhaa kaasuudhaan ibsamaniiru. Kutaa lammaffaa keessatti kan arginu boqonnaa afuriitti amma ja'aatti gaafa laallu taabonni Tsiyoon fudhatamuu isheedha. Inni kun maalidhaa sababa cubbuu isaanii kanaan yeroo tokko Filisxeemotaaf Israa'eloota gidduutti lolli ta'ennaan Waaqayyo kan dubbate kana Saamu'eelitti kan hime ni raawwate jechuudha. Israa'eloonni mo'amanii kana booda taabonni Waaqayyo gadireetti haluuf ta'anii Afniisiidhaaf Miinaas taabota fidanii dhufanii kana booda isaan lamaan ajjeefamanii taabonni Waaqayyo ni booji'amte gara dachee Filisxeemitti badii namoota luboota lamaadhaa kan ka'e jechuudha. Kana booda Eeliin illee kana gaafa dhaga'u achumatti kufee du'e. Badiiwwan kun sababa cubbuu namoota kana akka isaan raawwatan kutaa kanatti ni arganna. Kana booda Filisxeemonni taabota Waaqayyoo qabachuudhaan gara dachee gaafa gashan taabonni Tsiyoon mana daagon galuudhaan hojiiwwan ciccimoo raawwatteetti. Kana booda saboonni kun ofuma isaanii barbaadanii Filisxeemonni kennaawwan baay'ee wajjirraan deebisanii dachee Israa'elitti fidaniiru jechuudha. Kana kutaa kana lammaffaatti ni arganna. Kutaan sadaffaa immoo boqonnaa 7 kaasee 20 kan jiru waa'ee Saamu'eeliif Saa'ol. Saamu'eel geggeessaa Israa'elota ta'ee muudamuusaa. Kana booda Eeliin erga du'ee luboonni erga dhumanii booda Saamu'eel nama guddaa ta'e kana booda geggeessaa Israa'elota ta'uudhaan raajii ta'etu muudame. Kana booda saboonni Israa'el isaaf ajajamuudhaan isarraa sagalee Waaqayyoo dhaga'uudhaan jiraachaa turan. Innaa Saamu'eel ni dulloome yeroo dulloomu immoo ijoolleen isaa lamaan bakka isaa bu'uudhaan murtii kennuu jalqabanii. Haa ta'u garuu jarreen kun lamaan ammas baay'ee hamoo waan ta'aniidhaaf saboonni Israa'el maal jedhanii ijoolleen kee lamaan nuuf geggeessaan jedhanii jalliin hojjechaa jiru. Kanaaf mootii nuuf muudedhanii kana booda Waaqayyo saboota kanatti baay'ee gaddee osoo inni jiru mootii akkamitti muudi jedhu jechuudhaan ni gadde. Kana booda haa ta'u tole. Kan isaan barbaadan raawwadhuuf garuu mootiin dhufu immoo baay'ee hamaa ta'a jechuudhaan dubbate akkuma jedhame Waaqayyo boor namas bira dhufu qabiitu isaaniif muudi jedheetu isaanitti hime. Akkuma kanaa immoo bakka tokkooti abbaa Saa'ol jalaa harreen hin baddii kana booda Saa'olii fi mucaa tokko ol kaa'uudhaan abbaan isaanii deemaati harree koo barbaadaa isaan arge. Jarreen kun Saa'olii fi namni isa duukaa jiru kun barbaadan osoo deddeemaniitu harree isaanii dhabuudhaan deebi'uudhaaf gaafa jedhan mee kottuu raajii tokko namni Waaqayyoo dachee kan keessan jira gara isaatti deemnee gaafannuudhaani raajiin kun Saamu'eelidha. Kana booda deemanii gaafa isaan deeman akkuma Waaqayyo dubbateedhaan Saa'ol hin qabame. Saa'oliin achumatti Daawit Saamu'eel qibaatii sana dibata dibuudhaan saboota Israa'elitti maal taasise mootii taasisedha. Isa kana dubbata.
Daawit kana boodas immoo Saa'ol bargit lola baay'ee taasisuudhaan saboota Waaqayyoo eegee daandii Waaqayyoo qabachuudhaan deddeemeera. Booda irra garuu ajaja Waaqayyoo cabseera. Yeroo tokko lola tokko mo'uudhaan gaafa deema Waaqayyo maal jedheera? Lola kana gaafa mootu waa tokko fiddeen dhufin namoota isaa ta'u horiis hin qabin jedheera. Saa'ol garuu ajaja Waaqayyoo diduudhaan maal jedhe? Namoota kan argamu booda horiiwwan baay'ee funaanee aarsaa Waaqayyoodhaaf dhiyeessachuudhaan fide. Kana booda Saamu'eel akkamitti kana gochuu dandeessaa? Waaqayyoo kan inni gammadu jecha isaa yoo kabajjedha malee isaaf jettee aarsaa dhiyeessitu miti. Innaan mettaazee jechuudhaan ajajamuun aarsaadha ni caala kan jedhe Saamu'eel ture. Ajajamuun bichaa jecha Waaqayyoo dhaga'uun qoftaan aarsaa kana ni caala. Kanaaf aangoon kee kun sirraa ka'a jedhee yeruma kana Waaqayyoo Saamu'eeliin gara Daawititti ergee Daawitiin ni dibee Daawit ingirii ijoolleewwan obbolaawwan isaa warreen gurguddoo keessaa otoo lakkaa'amiin hoolaa bakka eegutti deemamee waamee ni muudame. Kana booda gara mana mootummaatti dhufee gara magaalaatti dhufuudhaan jechuudha. Gooliyaadiin eenyu kan dadhabe xaxariidhaan ajjeeseera. Isaan kana boqonnaa 7 kaasnee 24 kutaa 3ffaatti ni arganna jechuudha. Kutaan xumuraa boqonnaa 25 irraa kaasuudhaan hanga 31tti kan jirudha. Inni kun du'a Saamu'eel. Saamu'eel baay'ee dulloome waan ta'eedhaaf ni du'e. Kana booda Daawit naannoo sanatti humna qabeessa ta'e waan ta'eedhaaf Saa'ol yeroo Daawit Gooliyaadiin ajjeesutti erga sanaa booda ka'ee qinaatii hammina baay'ee irratti qabaachaa turedha. Innaa yeroo baay'ee ajjeesuudhaaf barbaada. Lola hojjetaan taasisaniiru. Daawit garuu Waaqayyo nama muda jechuudhaan maal taasisaa dhiifama taasisaa ture. Innaa otoo Saa'ol ciisuufaa ni arga. Deemee uffata isaarraa kuteetu Saa'oliin garuu ajjeesu. Hin dhiisa nama Waaqayyo muda jechuudhaan. Saa'ol garuu Daawitin ajjeesuudhaaf carraa baay'ee barbaade argachuu hin dandeenye. Innaa kana raawwateera Daawit. Dhumarratti du'a Saa'oliif ijoollee isaa sadanii Filisxeem duukarra guyyaa tokko lolli ta'e saboonni Israa'eliin mo'amanii kana booda Saa'oliif ijoollee isaa sadan warreen dhiiraa achumatti du'anii kitaabni kun kanaan xumura. Kan itti aanu kitaaba Saamu'eel lammaffaa kan jedhamu inni kun immoo du'a Saamu'eel booda kan jiru bal'inaan ni taatessa. Keessumatti qabiyyeen isaa maallaa waa'ee Daawit saboota Yihuudaadhaaf isaatti mo'uusaa. Kebroon taa'uudhaan waggaa 7. Kana booda immoo teessoo isaa gara Yerusaalem jirachuudhaan waggaa 33 bulchee waliigala waggaa 40 bulchuusaa kan odeessudha. Waa'ee taabota Waaqayyoo, waa'ee mana qulqullummaa jalqabaa ijaaramuudhaaf yaadamuu, balleessaa Daawit gaabbisaa isaan kana qabatanii jiraata. Boqonnaa 24 qaba. Boqonnaa tokko kaasnee mashanii gaafa ilaallu kutaa 3-4 qoonnaa ilaallu. Jalqabatti waa'ee Daawit du'a Saa'oliif Yoonaattaan akka dhaga'e. Yoonaattaan jechuun ilmoo ijoollee Saa'ol sadan keessaa tokkodha. Isaan kana dhaga'uu isaadha. Kana booda dhaga'ee booda gadduu isaa. Gaddees immoo faarfannaa gaddaa akka inni isaaniif faarfate. Kana booda immoo Yihudaatti akka inni mo'e. Gara Waaqayyoon gaafachuudhaan Waaqayyo gara Kebroon deemi. Achittis immoo mo'i jechuudhaan gaafa inni ergu achitti deemee mo'ee waggoota 7 ji'a 6 kan ta'u Kebroon taa'uudhaan Yihudaarratti mo'eera. Kana booda lola gosoota Daawitiif Saa'ol gidduu ta'ellee kitaabni kun ni seenessa. Gosoonni Saa'ol Daawitiin akkuma abbaa isaa jibbanii irratti jeequmsa adda addaa kaasaniiru. Kana booda garuu Daawit jarii kana mo'uudhaan ittiyyuu guutummaa saboota Israa'el tokkummoossuudhaan bituu isaanii dubbata. Kutaan lammaffaa boqonnaa 6-7 gaafa ilaallu taabonni Tsiyoon mana Abinaadaam irraa gara Yerusaalem geeffamu. Egaan taabonni Waaqayyoo Filisxeemonni yeroo Israa'eliidhaaf deebisan mana Abinaadaam kaa'anii kana booda Daawit bara isaa keessa jechuudha. Taabota kana fichisuudhaaf ka'e innaa mana Abinaadaam kaasuudhaaf gara Yerusaalem yoo fidan karaatti namichi Oozaa jedhamu tokko harkaan tuquudhaan gaafa inni du'u Daawit argee baay'ee sodaate. Kana booda taabota Waaqayyoo amma kanaarraa jiraatummaa mana kootti hin galchu jechuudhaan karaatti mana namaa kaa'e. Taabonni Waaqayyoo garuu mana namichaa ni eebbiste. Kana booda Daawit mana Waaqayyoo ijaaruudhaaf karoorsee Naattaan itti himee kana booda Waaqayyo immoo Naattaaniin lakkii Daawit mana koo naaf hin ijaaru ittiyyuu ilma isaatu naaf jirachuudhaan dubbate kana ni dubbata. Boodas Daawit jechuudha boqonnaa 8 kaasnee 20tti kan argannuudhaan kutaa 3ffaadhaan jechuudha walitti qabnee ilaaluudhaaf cubbuu isaadha baay'inaan kan barreeffame. Daawit yeroo tokko dubartii tokko arguudhaan ishee duukarra qabatee masaatti gashatee ejja erga raawwatee booda cubbuu isaa kan dhoksuudhaaf immoo abbaa manaa ishee waamsisee akka inni ishee wajjirraan bulu taasisee hin dide Ooriyoon. Kana booda
irratti hamminummaadhaan Ooriyooniin ajjeeseera. Sababa kanarraa kan ka'e Bergit Naataan dhufee waan biraa fakkeessuudhaan itti himeera. Kana booda Daawit cubbuusaa gabaree booda gaabbii galeera. Gaabbii haa galuyyuu malee sababa cubbuusaa kanaa garuu lafarratti wanta raawwateedhaaf wanti hundumtuu baay'een isa ga'eera. Bu'aan cubbuusaa jechuudha. Kan jalqabaa mucaamti Bersaabee'aa kun hangafni Solomoon du'eera. Kana booda Aminoon kan jedhamu ilmi isaa obboleettii isaa irratti imalatti wanta kana raawwachuudhaan maqaan isaa badeera. Deebi'ee ilmi isaa kan biraan isumaan Daawitumaan ari'atee teessoo isaa kaaseera. Bu'aawwan kun sababa cubbuu kanaa kan ka'e kanatti dubbatameera. Daawit boodas gaabbii galee Waaqayyo walii walitti araarameera. Isa kana kan dubbata. Kutaan xumuraa boqonnaa 21 kaasee maddaaf ta'uu ilaallu sanyii Saa'ol sanyiiwwan Saa'ol dhufan du'an akka isaan adabamanii lola Israa'elotaa Filistiimoota gidduutti taasifame akkasumas faarsaa Daawit lola kana gaggeeffatee booda kan inni faarfatee akkasumas immoo dhumatti Daawit uummata Israa'el akka inni lakkoofse kana dubbatee kitaabni kun ni dhaabbata jechuudha. Walumaagalatti kitaabni Saamu'eel tokkoffaaf lammaffaan kana fakkaataa kitaabni shanaffaan kitaaba moototaa tokkoffaaf lammaffaa kan jirudha. Isa kana kutaattaan qabannee dhiyaannaa abbaa sagalee kanaa kan ta'e Waaqayyo abbaa keenyaaf galanni ulfinni guddaan isaaf haa ta'u. Kutaattaanuun hanga deebinutti nagaa Waaqayyootiin turtii gaarii galanni Waaqayyoof.